Ashamaa harka fuunii daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Finfinnee Maltiimiidiyaan sagantaa isaa fakkeenyummaa gaarii jedhuun seenaa namoota ofirra darbanii maatiif, sabaa fi biyya isaanii akkasumas addunyaa kanaaf gumaacha gaarii gumaachan qopheessinee sagantaa ittiin isiniif dhiyeessinudha. Maarreen egaan har'as akkuma beekamu seenaa goota Oromoo tokkoo qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Hanga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Intan ijaarame ofuma ta'een bulaa jiraachuuf jedhee singanuu. Uummanni Oromoo uummata seenaa guddaa qabu ta'ee osoo jiru seenaan isaa garuu kaaniin xiqqeeffamee cilaattii dibamuun xureeffamee barreeffamaa fi awwaalamaa tureera. Haa ta'u malee Oromoon biyya ijaaruu keessattis shoorri inni baate jabaadha. Qoodni abbaa biyyummaa isaas eenyumaa gadi kan isa taasisu hin turre mitis. Jaarraa tokkoof walakkaatii oliif Oromoon uummata keessummaa yookaan darrabduu bakka biraarraa godaanee gara biyya kanaatti dhufedha jechuunis hedduun barreessaniiru. Namoonni kanneen akka Abbaa Baayiree barreessitoota seenaati ofiin jedhan ammoo isa Oromoon horoo walaabu bishaan godaa keessaa ba'e jedhu Oromoon bishaan keessaa ba'ee gara Itoophiyaa dhufe jechuunis barreessaniiru. Oromoon qabsoo koloneeffattoota Awurooppaa biyya weeraruudhaaf dhufan waliin taasifamee fi qabsoo birmaddummaa daangaa biyya kanaa kabachiisuuf taasifaman irrattis wareegamuudhaanis adda dureedha. Galata hin qabu malee. Akka fakkeenyaatti illee gooticha Adwaa seenaa isaa dhoksuu dadhabanii kan maqaa isaa malee maqaa abbaa isaatii hin waamne Gabayyoo kaasuun ni danda'ama. Gabayyoo Gurmuu. Kun kanumaan osoo jiruus Oromoon qabsoo ofiin of bulchuu gurguddoo gaggeesseera. Qabsichi sirnoota bittaa toora birootii kaaniin qofa osoo hin taane ilmaanuma isaatiin cabaa fi duubatti deebi'aa turullee. Qophii Finfinnee Maltiimiidiyaan sagantaa isaa fakkeenyummaa gaarii jedhuun seenaa namoota ofii isaaniirra darbanii maatiif, sabaaf, biyyaa fi addunyaa kanaatiif gumaacha gaarii ta'e gumaachuu isaaniitiin dhalootaaf fakkeenya gaarii ta'an qopheessee isiniif dhiyeessu kanaan seenaa namoota beekamoo saba Oromoof dhuunfaa fi gareen gumaacha taasisan kaasuun seenaa Oromoo ilaalla. Qophii keenya kana keessattis seenaan namni seenaa isaa qopheessinee isiniif dhiyeessinu kana baay'ee bal'aa ta'us namoota dhiyeenyaan isa beekan barreeffamoota seenaa isaa irratti barreeffamanii fi turtii maatii fi hiriyoonni garaagaraa miidiyaalee adda addaa waliin taasisan irraa arganne akka itti aanutti qixxeessuun qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Sagantaa keenya har'aatiin namni seenaa isaa isiniif dhiyeessinu Jeneraal Taaddasaa Birruu jedhama. Jeneraal Taaddasaa Birruu eenyu? Dhugaa jette yaa Jeneraal Taaddasaa Birruu aadaan Oromoon baduu osoo nu jiru. Taaddasaan godina Shawaa Kaabaa Salaalee Aanaa Hidhaabuu Abootee iddoo addaa Siree Morosee yookaan Madaanaa Lamii jedhamutti abbaasaa Birruu kennee fi haadhasaa aadde Boontuu Waaqjiraarraa bara 1914tti dhalate. Taaddasaan akkuma daa'imman naannoo isaa yeroo sanaa loon tiksaa guddate. Barnoota gama mana amantaa Ortodoksiin kennamu yookaan barnoota Giiziis akka barate ni himama. Obbo Birruun weerara Xaaliyaanii qolachuuf manaa ba'anii faashistootaa fi baandotaan rukutamanii dirree waraanaatti kufan. Haati warraa isaaniis rifaatuun ji'oota 3 dhukkubsachaa erga turanii booda addunyaa kanarraa boqotan. Taaddasaanis ijoollummaatti abbaa fi haadha malee hafe. Umurii kanattis akka daa'imman kaanii haadhaaf abbaatti beelaa fi dheebuu isaa osoo hin himatinis guddate. Taaddasaan hiriyoota isaa waliin bosona seenuun faashistoota naannoo Salaalee qabatanii turan ba'aa gala dhorke. Maddeen seenaa isaa irratti barreeffaman tokko tokko yeroo sanatti meeshaa waraanaa ammayyaa qabattee kan hiriirte Xaaliyaanii waliin waraana sa'a 24 taasifameen Taaddasaan fa'aa naannoo holqa Fincii jedhamtee waamamutti marfamanii harka laatan kan jedhan yoo ta'u gariin ammoo Xaaliyaanonni baandota Kaabaa fi Salaaleetti fayyadamuun Taaddasaa fa'aa to'annoo jala oolchitee jedhu. To'annoo Xaaliyaan jala erga oolaniitiin booda Taaddasaa fi hiriyooti isaa akkuma qabamanitti hidhamtoota baay'ee waliin gara Moqaadishoo Soomaaliyaatti ergaman. Achittis hidhaan umurii guutuu akka itti murteeffamu taasifame. Taaddasaan fa'aa erga hidhaa keessatti dararamaa turaniin booda xumura waraana addunyaa lammaffaa waliin wal qabate gareen Jaappaan, Jarmanii fi Xaaliyaan keessa turan yookaan gareen Axis Power jedhamu garee Biriteen, Firaans, Raashiyaa fi Ameerikaan keessatti hammatamaniitiin yookaan garee Allied Power jedhamuutiin injifatamuu isaanii hordofee biyyoonni akka Biriteen,
biyyoota Afrikaa fi Eeshiyaa bittaa yookaan kolonii biyyoota garee Axis Power jala jiran cina hiriiruudhaan biyyoonni kunneen bilisummaa isaanii akka gonfatan gochuudhaaf yookaan bittaa ofii isaanii jala oolfachuudhaaf biyyoota kanneen cina hiriiruudhaan akkasumas deeggarsaa fi tumsa meeshaalee waraanaa olaanaa godhaniiruuf. Kanumaan walqabates garee faashistootaa kan taate biyyi Itaaliyaa Somaaliyaa bittaa ishee jala oolfattee kan turte yoggaa ta'u Itaaliyaan injifatamte biyyi Somaaliyaas harka xaaliyaanotaatii bilisa baatee kolonii Ingiliz jalatti kufte. Itaaliyaan injifatamtee biyya Somaaliyaa keessaa bahuun ishee Taaddasaa Birruu fi miiltoowwan isaatiif carraa guddaa isaaniif ta'e. Taaddasaan faas hidhaatii hiikaman. Taaddasaan hidhaatii yeroo ba'ettis loltoota Ingilizii kanneen faashistoota karaa baha Afrikaatii ariyan keessatti miseensa ta'e hiriiruun lola humnoota faashistii Itaaliyaa waliin taasifame irratti hirmaachuu danda'e. Lola kanaanis Taaddasaan dandeettii fi ga'umsa waraanaa qabu Ingilizootatti agarsiisuus danda'eera. Haaluma kanaan dandeettii waraanaa cimaa qabaachuun isaa erga beekameen booda yeroo gurraachummaan akka namaatti hin lakkaa'amnee fi qooddaan sanyii daraaretti gara loltoota Ingiliziitti makamuu danda'e gootichi Taaddasaa Birruu kenne. Ingilizoonni dandeettii isaa arganis leenjii loltummaa Moombaasaa Keeniyaa dhaqee akka argatuuf garasitti isa ergan. Leenjichas ga'umsa olaanaatiin gaafa xumuru ajajaa 50 ta'uun muudame Taaddasaa Birruu. Taaddasaan waraanni faashistii Itaaliyaa hanga biyyaa baatuttis goota lafa qabatee lole ta'uun isaas ni himama. Haa ta'u malee fedhii fi jaalala guddaa biyya isaatiif qaburraa kan ka'e loltoota Ingiliz keessaa gara biyya isaatti deebi'ee hoogganummaadhaan iddoo hedduutti hojjechaas tureera. Shaalaqaa yookaan kumaalaa sadaffaa Itoophiyaa gaafa hundeeffamus innis miseensaa fi ajajaa addaa ta'uun shaalaqaa baashaa ta'ee muudame. Amajji bara 1934tti shaalaqaa sadaffaa irraa gara baha Itoophiyaa loltoota adda Harargee jiranitti jijjiirame itti aanaa ajajaa dhibbaa ta'ee muudame. Baruma kana wiirtuu yookaan akkaadaamii leenjii waraanaa holataa ganna seenuunis barnoota loltummaa erga barateetiin booda sadarkaa adda addaa irratti muudamuun biyya isaas tajaajilaa tureera. Waggoota 3 booda bara 1937tti wiirtichatti deebi'ee barsiisummaan tajaajilaas akka ture maddeen seenaa isaa irratti barreeffaman ni ifoomsu. Waggaa 2 booda jechuunis bara 1939tti waggaa birgeediin arfaffaan hundeeffamuttis shaalaqaa 231ffaa keessatti ajajaa itti aanaa ta'uun ergama loltummaa fudhate. Birgeedii 4ffaa keessas yeroo baay'ee osoo hin turin aangoon meejarummaa isaaf kenname. Waggoota 3 fi ji'oota 8 booda ammoo birgeedii 3ffaa keessatti itti aanaa bulchiinsaa ta'uunis muudamee tajaajilaa tureera. Bara 1947tti raayyaan poolisii humna dafee qaqqabaa biyyattii waggaa hundaa'uttis Taaddasaan umuriin isaa 33 ture. Umurii isaa kanaanis aangoo leetanaal koloneelummaatiin leenjisaa poolisii ammayyaa Itoophiyaa ta'ee nama muudamuu danda'edha Taaddasaa Birruu. Humna poolisii dafee qaqqabaa yookaan humna poolisii addaa yeroo jalqabaatiif leenjisee kan eebbisiises Taaddasaa Birruu kennee ture. Maarreen Taaddasaa Birruu abbaa qabsoo bilisummaa Afrikaa kibbaa kan turee fi waggoota 27tiif hidhamee erga hidhaatii baheetiin booda pirezidaantii Afrikaa kibbaa kan ta'e Neelsan Maandeellaas kan leenjise yeroo kanatti ture. Maandeellaan turtii isaa yeroo gabaabaatiin booda gara biyya isaatti hoggaa deebi'uttis Jeneraal Taaddasaa Birruu shugguxii fi rasaasa 200 ta'u akka kenneefii tures ni himama. Taaddasaan bara 1951tti aangoo guutuu koloneelummaas argate. Waggoota 4 boodas raawwii hojii baroo Taaddasaan hojii isaatiin galmeessiseetinis onkoloolessa 21 bara 1955 aangoon birgaadeer jeneraalummaa isaaf laatame. Birgaadeer jeneraal Taaddasaa Birruu hanga bara 1959 jechuunis amma gaafa mana hidhaa galuuttis hojii idilee sadarkaa itti gaafatamummaatiin irratti ramadameen biyya isaa amanamummaa fi ciminaan tajaajiluun qooda isaa baas tureera. Birgaadeer jeneraal Taaddasaa Birruu hojii mootummaan alatti jijjiiramni barnootaan dhufa jedhee kan amanus ture. Kanarraas kan ka'e Taaddasaan pirezidaantii raayyaa qubee yookaan kan afaan Amaariffaatiin Yafidel Saraawit jedhamu kan biyyoolessaa ta'uun Oromoon akka baratuuf gumaacha guddaa taasisaas tureera. Waldaan walgargaarsaa Maccaaf Tuulamaa yeroo sanatti namoota sanyiin Oromoo ta'anii qondaaltota sirna mootummaa Haayile Sillaasee keessatti iddoo fi sadarkaa itti gaafatamummaa garaa garaa hojjetaniif gaaffii miseensummaa dhiyeessee fi ture keessaa Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruun isa tokkodha. Jalqaba irratti akkuma miseensa loltoota Ingiliz keessaa jijjiirame gara Itoophiyaa dhufeen sirni mootummichaa dhugummaan uummata Oromoof waan dhaabbate itti fakkaatees ture Taaddasaa Birruutti. Kanarraas kan ka'e Taaddasaan yoo miseensa waldaa kanaa ta'e ilaalchi qooddaa sabaa uumamuu danda'a jechuudhaan shakkee gaaffii miseensummaa waldaa Maccaaf Tuulamaarraa isaaf dhiyaate akka didellee ni dubbatama. Eenyummaan Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu
abbootii taayitaa Haayile Sillaasee tokko biratti hin beekamus ture. Hedduun isaanis dhalataa Manzee isa si'u ture jedhama. Muummicha ministeeraa sirnichaa kan ture Akiliiluu Habtewaldis Taaddasaa Birruu mana isaatti yaamee irbaata nyaachaa osoo jiranuu Taaddasaa ati uummata hundaan baradhaa jetta, keessattuu Oromoon akkanattuu akka galaanaa baay'atu uummanni Oromoo akka baratu gorsuun gaarii miti. Nuti uummata kana bituuf waggoota 100 nutti fudhateera. Ati isa waggaa 100 abbootiin keenya itti dadhaban guyyoota muraasatti bishaan nyaachisuufi yoo baratan lammiileen kun nuuf waan hin ajajamneef barnoota dhorkuun ammoo gaaffii mirgaa akka hin gaafanne godha. Kanaaf of eeggannoo godhi. Isa baradhaa jettu kanas itti yaadi. Yoo isaan jedhutti miirri Taaddasaa Oromoof dhiyoo ture tuqamee madaa'e. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu akka waldaa Maccaa fi Tuulamaatti miseensummaan dabalamuuf karaa bal'aa kan baneef dubbii doorsisoo muummicha ministeeraa yeroo sanii Akiliiluu Habtewald kana akka ta'es ni himama. Sana boodas Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu miseensummaaf onnee guutuun eenyamee dhugaa jirus baasee miseensota waldichaatti sime. Jecha muummichi ministeeraa sun jedheen eeruudhaanis wuskiin fuuldura kootti buufamee jiru dhiiga natti fakkaate. Gonkumaa miira koo to'achuu waan hin dandeenyeef wuskii naaf buufame ammoo ani bar qorichaan fudhachaa jira. Kanaafuu hin dhugu jechuudhaan dhiiseen ba'e jedhee dubbatee akka tures kanneen waa'ee seenaa kanaa dhiyeenyaan beekan ni himu. Dubbiin waraana lafa jalaa fi jibbeensi Oromoo irratti geggeeffamus Taaddasaa Birruu teessisuu waan dhorkeef ifatti qabsoos jalqabe. Waldaan Maccaa fi Tuulamaas akka jajjabaatuuf haasofni Jeneraal Taaddasaa Birruu waa'ee muummichi ministeeraa abbootii taayitaa mootummaa kan turan loltoota sadarkaa olaanaa ga'anii fi Oromoo gara dhaabbilee barnoota olaanoo galan lakkoofsi isaanii akka hir'atu kan jedhu bakka Jeneraal Taaddasaa Birruu jirutti walgahii gaggeeffame irratti ibsamuu isaas eeree ture. Abbaan qabsoo fi hayyoota dhaloota qubee har'aatiif raacitii qabsoo barnootaan gaggeeffamuu kaanii darban keessaa tokko kan ta'e Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu. Kanumaan walqabatees gochaan gaarii fi gootummaan Birgaadeer Jeneraal Taaddasaas daran leellifamaa deeme. Haa ta'u malee yeroon booda shira aangawootni olaanoon mootummaa Haayile Sillaasee qopheessaniin Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir, loltuu Lammeessaa Boruu, Hayilamaariyaam Gammadaa fi Koloneel Alamuu Qixxeessaa dabalatee namoota lakkoofsaan 9 ta'an himata xaxoo fi yakka Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu fi jaallan isaa hafan ittiin himataman tokko heera mootummaa diiguudhaan tokkummaa uummata Itoophiyaa yeroo dheeraaf cimee ture kan fashaleessu holola sobaa oofuudhaan uummata jeequmsaaf kakaastan. Bakka walgahii hundatti uummati mootummaa irratti meeshaa waraanaa qabatanii akka ka'an Taaddasaan yoo dubbatu kanneen hafan immoo ajajaa fi yaada isaa irratti walii galaniiru kan jedhu ture. Himata Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu fi jaallan isaa hafan irratti qindaa'eef jeneraalli kun callisee ilaaluun hin teenye ture. Iyyatas dhiyeessee ture. Iyyati inni dhiyeesses akkana kan jedhu ture. Bilisummaa uummata tokkoo wantoonni guutuu akka ta'u godhan baay'ee ta'anillee qabxii guddaan garuu seera baheen murtii madaalamaan walqixa fayyadamuudha. Carraa koo haa ta'u yookaan waanan sanyiidhaan adda ta'eef yoo ta'e garuu hin barre. Dur Itoophiyaanonni kanneen biroo hanga har'aatti seeraan fayyadamaa turan. Anaaf waan kun hin fayyanne. Himatamuu fi hidhamuun koos na gaddisiisuu irra darbee warreen ana fakkaatan illee abdii kan kutachiisudha. Heerri mootummaa keeyyata 3A irratti akka ibsutti muuduu fi aangoo irraa buusuu kan danda'u mootii mootichaa qofa jedha. Seera adabbii lakkoofsa 126 gulantaan kan mulqamu ajaja mana murtiitiin jedhee lafa kaa'a. Kan koo garuu kanaatiin ala aangoo himattoota kiyyaatiin qofa gulantaan koo akka waan narraa mulqameetti uummata Itoophiyaaf gaazexaan ibsame. Kunis kan ibsu seerri anaaf kan hin hojjenne ta'uu isaati. Hanga har'aatti qondaaltonni aangoo anaan wal fakkaatu qaban Alam Baqqaanyiitti hidhamanii hin beekan. Anarratti garuu dabni kun narratti raawwate. Alam Baqqaanyiittan hidhamee argama. Daba kanas kabajamoo mana murtiitti yadheen achitti hidhamuun kee sirriidha jedhamee murtiidhaan akkan jiru ni yaadatama. Barumsaan kan duubatti hafan sabni Oromoo akka baratu waan hin godheef sabaddaan qoodde jedhamee dhimma bu'uura hin qabne kan ani hin hojjetin har'a jaarraa 20ffaa keessatti yeroo uummanni addunyaa hundi sanyiidhaan, amantiidhaan, gosaa fi saalaan osoo wal hin qoodin tokkummaa isaanii cimsatanii gara fuulduraatti tarkaanfataa jiran kanatti ana irratti yaadni akkanaa dulloomaan kun uummata amma jirus ta'e dhaloota dhufu osoo hin gaddisiisin kan hin hafne jechuun qabxiilee kanaaf kanneen kana fakkaatan hedduu barreessuudhaan gara mana murtii olaanaa yeroo sanaatti dhiyeeffateera. Manni murtii olaanaas ragaan qabaan murtii isaas murteesse.
Murtiin kunis miila qabsoo uummata Oromoo yeroo sanatti madeesseeras. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu fi ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir du'aan akka adabaman, kanneen hafan 6 ammoo hidhaa cimaa waggoota garaagaraatiin akka hidhaman irratti murtaa'e. Murtiin obbo Hayilamaariyaam Gammadaa sababa dhukkubsatanii mana yaalaa jiraniif bira darbamee yeroo booda akka irratti murteessan walii galan. Haa ta'uutii murtii du'aa kan mirkaneessu mooticha Haayile Sillaasee waan tureef mootichi murtii manni murtii namoota kanneen biroo irratti murteesse akkuma jirutti mirkaneessee, kan Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu garuu murtii du'aarraa gara hidhaa umurii guutuutti fooyyesseef. Haa ta'u malee fooyya'uu murtii Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa irratti murtaa'ee ture kana ilaalchisuudhaan yaadota lamatu akka sababaatti dhiyaata. Inni dura Haayile Sillaasee murtii du'aa manni murtii Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu irratti murteesse kan inni murtii du'aarraa gara hidhaa umurii guutuutti fooyyesseef fonqolcha mootummaa Haayile Sillaasee irratti Muddee 5 bara 1953 aggaamamee ture Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu olaantummaan fashaleessuu isaa akka oolmaatti lakkaa'ee murtii du'aarraa gara hidhaa umurii guutuutti fooyyesseef kan jedhu yoo ta'u, yaadni inni lamaffaan ammoo Birgaadeer Jeneraal Taaddasaan biyya keessattis ta'e alatti dhaga'amtummaa fi beekamtii qaba waan tureef dubbichi dubbii biraa nutti kaasa jechuun murtii du'aarraa gara hidhaa umurii guutuutti fooyyesseef kan jedhudha. Waa'ee Birgaadeer Jeneraal Taaddasaan aggaamii fonqolcha mootummaa irratti aggaamame kana fashaleessuu ilaalchisuudhaan kitaaba obbo Kadiroo Elamoo mata duree The Story of a Mandela Behind Mandela jedhuun barreessan keessatti yaada Taaddasaan Jeneraal Mangistuu Nawaayii fi obboleessa isaa Girmaamee Nawaayii fa'aa ganuun waan akka inni Haayile Sillaasee cina dhaabbatee ibsutu jira kanneen jedhan ni jiru. Kana malees gama biraan ammoo kitaaba obbo Olaanaa Zoogaa mata duree Gizzitinaa Gizzoot jechuun barreessan keessatti Jeneraal Taaddasaan jarri yookaan Mangistuu Nawaayii jechuudha raayyaa waraanaatu fincile jedhanii Taaddasaatti kan himan yoo ta'u, fonqolchi Haayile Sillaasee irratti geggeeffamu akka borgalamaa ta'e osoo jiru obboleessi Jeneraal Taaddasaa yeroo sanatti miseensa raayyaa biyyaa ture galgala isaa dhufee kan fincile waardiyyaa kabajaa yookaan kibur zabanyaati malee raayyaa waraanaa akka hin taane itti hime. Kanarraas kan ka'e Jeneraal Taaddasaa Birruu jarri raayyaa waraanaatu fincilee kan isaan jedhan soba ta'uu erga baree booda mamii tokko malee Jeneraal Mangistuu fa'aa waraanuuf akka Taaddasaan murteesse ibsa kitaabni obbo Olaanaa Zoogaa barreessan kun. Kun kanumaan osoo jirus waa'ee hidhamuu Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu fi jaallawwan qabsoo isaa ilaalchisuun maddeen seenaa tokko tokko akka ibsanitti Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa fi jaallawwan qabsoo isaa himata seera mootummaa diiguudhaan tokkummaa uummata Itiyoophiyaa yeroo dheeraa cimee ture kan fashaleessu holola sobaa oofuudhaan uummata jeequmsaaf kakaastan jedhuun kan himatamanii turan ta'uun isaanii dhugaadha. Garuu kan qabamanii mana hidhaa Lambaqqaanyitti darbatamuun murtoo adabbii manni murtii adaba du'aa fi hidhaa waggoota garaagaraatiin isaanitti murteesse garuu karoorri fonqolcha mooticha Haayile Sillaasee irratti raawwachuuf karoorfatanii turan haalaaf kallattii Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa fi jaallawwan isaa hin eeginiitiin fashalaa'ee hin milkaa'in hafe waliin wal qabatee Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa fi jaallawwan qabsoo isaa qawwee fudhatanii bosona seenanuu turtii yeroo muraasa booda fonqolcha biraa gaggeessuuf yaaduudhaan qeesii jaarsummaa ergatanii Haayile Sillaasee waliin araaramuun mootichatti harka kennatan. Kanuma hordofee qabamanii hidhaman kanneen jedhanillee ni jiru. Kanneen kun waa'ee seenaa kanaas oggaa ibsanitti akkana jedhu. Onkoloolessa 23 bara 1959tti yaalii fonqolcha mootummaa Haayile Sillaasee irratti taasifame irratti Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu walitti qabaa Birgaadeer Jeneraal Daawit Abdii miseensa Leetanaal Koloneel Alamuu Qixxeessaa miseensa Maammoo Mazammir Qaboyaayii loltuu Lammeessaa Boruu Dhukaasaa Matireesii fi miseensa obbo Saayifaa Tasammaa miseensa obbo Daadhii Fayisaa miseensa obbo Mokonnin Wasanuu miseensa obbo Hayilamaariyaam Gammadaa miseensa ta'uun hirmaataniiru. Warreen kunneen hundi isaanii ijoollee Oromoo fi miseensa waldaa walgargaarsa Maccaaf Tuulamaas turan. Onkoloolessa 12 fi gaafa 22 bara 1959ttis mana jireenyaa Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruutti wal ga'anii Haayile Sillaasee aangoo irraa buusuuf mari'achuun fonqolcha gaggeessaniitiifis meeshaalee waraanaa isaan barbaachisu qopheeffatanii guyyaa ayyaana dhaloota Haayile Sillaasee eeggachuun balaa qaqqabsiisuuf karoorfatanii turan. Onkoloolessa 23 bara 1959tti jechuunis guyyaa gaafa dhaloota mooticha Haayile Sillaaseetti Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu fi jaallawwan isaa mooticha irratti fonqolcha raawwachuuf qophaa'an galgala toora sa'a tokkoof walakkaa keessa konkolaataa jiipiitiin masaraa mootichaa seenan. Kabaja ayyaanichaatiifis
loltoonni Kibur Zabanyaa agarsiisa waltajjii fi eegumsa mooraa masaraatiif taasisuuf qophaa'anii turan. Loltoota kanneenis kan ajaju Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu waan tureef rakkina tokko malee dhimma ka'aniif raawwachuun isaanitti hin ulfaatus ture. Haa ta'uutii garuu ajajaan eegduu masaraa loltoota miseensa lafoo 50 qopheessuu isaa fi eegdonni biroon kan hin barbaachisne akka ta'e itti hime. Yaadni kunis kaayyoo isaanii kan fashaleessu ta'ee haalaaf kallattii isaan hin yaadiniitiin isaan quunname. Taateen kunis daran isaan gaddisiise. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaanis jaallawwan isaa waliin manatti deebi'anii maatii isaanitti nagaa erga dhaamaniin booda gara bosona Subbaa Mannaagashaa seenan. Kunis gaafa Onkoloolessa 23 bara 1959 ture. Hamma galgala Sadaasa 4 bara 1959ttis achuma turanii Qeesii Madaanaa Lamee Mannaagashaa erguun Haayila Sillaaseen araara uumanii guyyaa biroo eeguuttis ka'ani. Sadaasa 5 bara 1959ttis poolisoonni miseensa nageenyaa mootichaa lakkoofsaan 5 ta'an Kumaalaa Lammeessaa Badhaaneetiin yookaan Hiriyyaa Taaddasaa kan turaniitiin durfamuun xalayaa kutichaa barreeffame kan akka Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu meeshaa waraanaa isa harka jiru akka deebisu isa dirqisiisu harka isaa ga'e. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruunis poolisootni kunneen akka alatti isa eegan itti himee meeshaa waraanaa fudhatee ba'uun poolisoota kanneen keessaa 2 ajjeesee 2 immoo madeesse. Isaan miliquu danda'an yoo qawwee isaanii gatanii miliqan Taaddasaan qawwee poolisoonni sun gatanii baqatan walitti guuree miiltoowwan isaatiif hire. Sadaasa 5 hanga Sadaasa 13 bara 1959tti bosona ganda qonnaan bultoota Maccaa Carcaraa erga turaniin booda qabamanii mana murtiitti dhiyaatan. Sadaasa 14 bara 1959 hanga Adoolessa 26 bara 1960tti dhaddachatti dhiyaachuun falmaas turan. Turtii ji'oota 23tiin boodas jechuunis Adoolessa gaafa 26 bara 1960 mana murtiitti dhiyaatanii murtoon irrattis laatame. Murtoon laatames Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu rasaasaan reebamanii akka ajjeefaman, Birgaadeer Jeneraal Daawit Abdii murtoo hidhaa cimaa waggaa 3 akka adabaman, Leetanaal Koloneel Alamuu Qixxeessaa murtoo hidhaa cimaa waggaa 10 akka adabaman, Loltuu Lammeessaa Boruu murtoo hidhaa cimaa waggaa 5 akka adabaman, Obbo Saayifuu Tasammaa murtoo hidhaa cimaa waggaa 10 akka adabaman, Obbo Daadhii Fayisaa murtoo hidhaa cimaa waggaa 10 akka adabaman, Obbo Mokonnin Wasanuu murtoo hidhaa cimaa waggaa 7 akka adabaman, Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir fannifamanii akka ajjeefaman, Obbo Hayilamaaraan Gammadaa sababii dhukkubaatiin hospitaala waan turaniif yoo fayyan murtoof akka dhiyaatan itti murtaa'e. Murtiin Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir akkuma itti cimeetti itti fufe. Walakkaa bara 1962 mana hidhaa Finfinneetti argamu kan Alam Baqqaan jedhamee waamamu keessatti akka fannifamee du'u taasifame. Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammiris gaafa gara du'aatti qajeeles akkas jedhee ture. Dhiigi koo dhiiga mirga cunqurfamoota ilmaan Oromoo kabachiisuuf dhangala'e waan ta'eef dhiiga gatii malee jige miti. Waan ani hin hojjetin hojjette jedhanii sobaan murtii du'aa kan natti murteessise mootichas ta'e qondaaltonni sirnichaa garuu gatii isaanii yeroo gabaabaa keessatti idduma kanatti uummata Itoophiyaa harkaa akka argatan shakkii tokkollee hin qabu. Yaa oolu yaa bulu malee mirgi uummata Oromoo dhiiga qabsaa'ota ilmaan isheetiin guutummaa guututti kabajamuun isaa waan hin hafne jechuun dubbii isaa dhumaa saba jaallatuu fi jarreen shira xaxaniif dhaamee gara yoomuu hin deebine sanatti sokke kutataan kun kanumaan osoo jiru Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu erga murtiin hidhaa umurii guutuutti jijjiiramee fi booda gara magaalaa Hararitti akka ergamee hidhamu taasifame. Baay'ee osoo hin turinis mana adabaa magaalaa Hararii gara mana hidhaa Galamsootti jijjiirame. Taateen kun carraa addaa Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa fi uummata Oromoofis kan uume ta'uun isaas ni dubbatama. Taaddasaa Birruu hidhamaa amanamummaan socho'aa waan tureef carraa uummata waliin wal argee qabsoo uummata Oromoo bifa haaraa ta'een finiinsuu eegalu argate. Haalli gaariin uumameef tokko uummanni Harargee yeroo sana qabsoo diddaa gabrummaa finiinsaa turan waan jiraniif ture. Keessattuu gootichi ilma Oromoo Elamoo Qilxuun bosona Carcar galuudhaan lammii isaa waanjoo gabroonfataa jalaa baasuuf tattaaffii cimaa gochaa yeroo jirus ture. Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruunis quunnamtii isaa dhoksaan Elamoo Qilxuu waliin godhachuus danda'e. Kana malees Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa uummanni naannoo sanii akka barataniifis gorsaa akka tures ni himama. Mootummaan Haayila Sillaasee Dargiin bakka gaafa bu'amu mootummaan Dargiis osoo nu waliin hojjetteen Taaddasaa afeerees ture. Gurraandhala 25 bara 1967tti labsiin lafaa gaafa ba'u Taaddasaan Gurraandhala 27 deebi'ee bosona seene.
namni Fiqira Sillaasee Waqdirras jedhamu ammoo akka jedhutti yakkoota adda addaatiin bara Haayile Sillaasee mana hidhaa keessa kan turan Birgaader Jeneraal Taaddasaa Birruu fi abbaa seeraa murtii waraanaa kan ta'e Koloneel Haayiluu Raggaasaa dargiin bilisa baasee osoo jiru dhiibbaa Baaroo Tumsaatiin bara 1968tti bosona Mannaagashaa seenanii jedha. Taaddasaa Birruunis hawaasa toorichaa biratti fudhatama dhagaa'amtummaa fi jaalala guddaa qaba waan tureef dargiin sodaa guddaadhaan roomma'ees ture. Haa ta'uutii garuu jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaatiinis waan wal qabatuuf dargiin ciniinnatee koomaandoo afaan Oromoo danda'anitti erguun duuka buutota erga ta'aniin booda Taaddasaa fi jaalleewwan isaa qabanii waajjira dargiif dabarsanii laatan. Dargiin mormiin natti baay'achuun hin hafuun bitootessa 2 bara 1967 Taaddasaa Waaqabee hidhuun bitootessa 5 bara 1967tti Koloneel Axnaafuu Abaatee fuulduratti dhiyeesse. Murtoon adabbii du'aas gootota kanneen irratti seera malee loltoota dargiitiin itti murtaa'ee dhaaba gamootti hirkatanii akka dhaabbatan taasifame rasaasaan wal faana rukutamanii ajjeefaman. Birgaader Jeneraal Taaddasaa Birruu haadha warraasaa aadde Warqaa Ababaa Madiinirraa ijoollee Almaaz yookaan Misraaq Taaddasaa, Tsaayi Taaddasaa, Ballaxee Taaddasaa, Kaasaa Tokkoffaa Taaddasaa, Kaasaa Lammaffaa Taaddasaa ilma guddifatan Musee Taaddasaa fi Maartaa Taaddasaa horateera. Egaan Birgaader Jeneraal Taaddasaan mana ho'aa fi maatii isaa guutuu uummata Oromoof goota aarsaa kaffalee kaffalchiisedha. Walumaa galatti waa'een goota qaalii sabaa ta'e kanaa oggaa ka'utti gara yaadaa fi qalbii hedduu keenyaatti wanti dursee dhufu waa'ee barnootaati. Kunis Jeneraal Taaddasaa Birruu erga waldaa Maccaaf Tuulamaatti dabalameetiin booda barumsa ilaalchisee akkanas jedhee dubbateera. ማወቅና አለማወቅ ሰውን እንደሚያበላልጥ መዘንጋት የለብንም። የተማረ መብቱን ይጠይቃል። የተማረ ወደ ኋላ መቅረቱ ወይም ከሌሎች በታች መሆኑ ይቆረቁረዋል፣ ይቆጨዋል። የነጻነትን ዋጋ የመብትን ትርጉም አውቆ ይህ ቀረብኝ ይህ ጎደለብኝ ለማለት የሚችል የተማረ ህዝብ ብቻ ነው። ከን ጀዱ ቱሬ ሂክኒሳስ ቤጉምሳፊ ወላሉማን አከነመ ወልጫልቺሱ እራንፈቹ ይንቀምኑ namni barate mirga isaa gaafata. Namni barate boodatti hafuun isaa fi warra kaanii gadi ta'uun isa dhukkubsa, ni gaabbisiisa. Gatii bilisummaa fi hiikaa mirgaa beekee kun na jalaa hafe kun natti hir'ate jechuu kan danda'u nama barate qofaadha jechuudhaan uummatni akka baratee doofummaa keessaa bahee mirga isaa gaafatuuf haasaa seena qabeessa gochuus danda'eera. Egaan hordoftoota Finfinnee Maltiimiidiyaa, Birgaader Jeneraal Taaddasaa Birruu yoomiyyuu goota hin irraanfatamne, abbaa qabsoo uummata Oromoo ta'e darbeera. Dhalootni qubee har'aa bu'aa qabsoo fi kaayyoo Birgaader Jeneraal Taaddasaa Birruu ta'es Taaddee Birruu durra isaas ni dadhabe har'a saanduqatu gadi qabe jedhaniiti sirbuuf. Ilmaan Taaddasaa Birruu keessaa Musee fi Maartaa Taaddasaan bara faranjootaa muddee bara 2017tti raadiyoo Finfinnee duraanii yookaan Finfinnee Maltiimiidiyaa ammaan kanaa waliin turmaata taasisaniin seenaa abbaa isaanii fi seenaa maatii isaanii hedduu kaasanii eeraniiru. Turtii maatiin Birgaader Jeneraal Taaddasaa Birruu miidiyaa keenya waliin taasisanii turan fuula yuutuubii keenyaa irraatii ni argattu. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Adaane Tasfaayeeti. Hanga sagantaa biraan walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Chaanaalii yuutuubii keenya sabskraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannoo.